Okay, irra deebi'ee sii deebisuu. Ayyee. Tole. Tokko waaqni tokkichi utuu inni jiru macaafni qulqulluun ana malee waaqni kan biraan hin jiru. Abboommi kurnan keessatti. Ana malee waaqni kan biraan hin jiru utuu jedhu waaqa abbaa biratti kan biraa waaqessuu yookaan waaqa sadii waaqessuu keessaa fayyeen jira. Macaafa warra kukutu yookaan wal dhiitu keessaa fayyeen jira. Barsiisa raajota sobduudhaa fi ergaa raajota sobduurraa dhukkuba isaarraa fayyeen jira. Inni lammaffaanii gadaantummaa ilaalcha gadaantummaa waldaa kiristaanaa keessa jirurraati fayyeen jira. Ati sooressa ati hiyyeessa jechuudha wal qoqqooduu keessaa lagummaaf sanyummaa zarummaa keessaallee ba'ee fayyeen jira. Qool qalbiin koo fayyee jira. Sammuun koo fayyee jira. Jireenyi koo guutuun fayyee jira. Laftan hin fayyine hin jiru nagaadhaan. Erga yoomiiti? Ergan gaafa amantii islaamummaa kana qabadheeti. Jaallattus jibbitus akka leenca saafilaan deema gaafan daandii gubbaarra deemu. Tafawwas kuwaa. Jireenya koo nagaa kootu naa deebi'e waanta ta'eef. Kuraatis sammaanyaal. Dhugaa of tuulummaa of jajuutu natti dhaga'ama gaafan daandii kanarra deemu. Mikinaatu ትክክለኛ የሆነውን የእስልምና ሃይማኖት ስለያዝኩ ሁልጊዜ በደስታ እወጣለሁ፣ በደስታ እገባለሁ፣ በደስታ እሰራለሁ፣ በደስታ እበላለሁ፣ በደስታ እለብሳለሁ፣ በደስታ ነው የሚመላለሰው። ሰበቢንሳ ቶኮ ዋቀ ኢሰ ጉዳ ተኤ ዋቀ ተኪቻ ከነቱ ናኖ ኮ ጅራ ነቲክሳ ነኤጋ ነጋ ኮ ና ዴቢስ ጋፈን ሶበራጆተ ጀላ በኤ ጋፈን ዋቀ ሰዲ ዋቀሱ ጀላ በኤ ጋፈን ኤኙማ ኢየሱስ ክርስቶስን በሬ ጋፈን ቀልቢን ኮ ሁንዱምቱ ዋንታ በርባዱ አርገቱ nagaan argadhe. Kanadha. Kanarraa fayyuu caalaa moo waan nama gammachiisu hin jiru. Ati ko akkas taanaan jechuudha. Addee. Ati ko akkas taanaan barootati kana dura jiraattee dabarsite siif baroota jiraatte miti jechuudha. Bara abaarsaan jiraadhe. Ani ergan dhaladheeti dheengadda gaafa qidaameen dhaladheen bara abaarsaan dhaladheen. Hamma ammaatti islaamummaa fudhachuu turuu kootiif utuu seeratti dhiyaatu ta'e dhaqeen seeratti ofii dhiyeessee of dabsiisan turiyan. Dhugaa rabbiin sitti hima. Dhugaa rabbii halkan kun nagaan naan barihin. Bara abaarsaan dabarsiyan. Kanaan dura bara abaarsaan dabarsiyan. Hamma ammaatti amantii islaamummaa fudhachuu dhiisuu kootti turuu kootti utuu mana murtiitti na dhiyeessanii na adabanii natti tola. Dhugaan sitti hima. Ila harmee koo nan argisiisin nan jaallachiisin rabbi. Dheengaddan dhaladhe nama haaraan ta'e. Innaa kanaafiyyuu gaabbeeraa hamma ammaatti turuu kooti sanyii ko. Inni kun rakkoon qabu kan gaabbeen fayyada macaafni qulqulluun. Kan warra Kanaafuu waggoota 19 amantaa jenni gaafa xumurruu. Kanaafuu jenne gaafa xumurru amantaa kiristaanaa keessa waggaa 19 tajaajiltee ofirratti dammaquu dhabuu keen ofis goyyomsaa sabas goyyomsaa jiraachuu keetti jireenya ati dabarsite jireenya sirrii hin taaneef jireenya sobaa akka ta'e dubbataa jirtaa jechuudha. Amantaa kiristaanaa keessatti. Kanaafuu atammayyuu addeen nagaama. Dogoggortee achitti waan dogoggortee jira. Waaqayyoof haa galan dhaabbadhe amman tajaajilu. Hin dhagaama miti sagaleen koo. Nagaama addo. Hamman dhaladhe hamman tajaajile waggaa 19 guutuu. Ila akka amantii keetta siifan kakadha. Akka amantii keetti siifin kakadha. Dhugaa wangeela kana hamman baran tajaajile keessatti akka amantii koo har'aatti immoo nan kakadha. Wallaahi billaahi barumsa dogoggoraa nama hin barsiifne raajummaa sobaatiin nama hin dogoggorsine hamma dhufi amantaa islaamaa keessa galuutti barsiisa sobaatiif raajii sobaatiin falmaa. Miidiyaa irratti falmaa, lafatti falmaa, halkaanillee kaanee wal qabata. Sabbataatti nama zayitii gurguruu dhufee qabee reebee nan qaban. Abbaan barbaade isinitti himuu danda'a. Abdii gaafadhu sitti hima.
Gaafa namicha sana kabalee abdiin na bira jira. Raajii sobaa dubbateetu zayitii makiinaa keessaa baajaajii keessaa buusee fidee irrattan kadhadhe ji'a tokko maalirratti kadhatte amma makiinaa kee buuftee miteedhe nama iddoo aarsaa irratti kabalee nan qabaan. Cheerchi keessatti abdii gaafadhu sitti hima abbaasaa jechuudha. Addi maal jedhe? Abbaasaa abdii gaafadhu sitti hima. Ji'a tokko guutuun irratti kadhadhe dhaqee makiinaa baajaajiidhaan fe'ee fidee zayitii. Utuu lubbuun qoddoo aarsaa kanarra dhaabatuun gurgurtuu saba kanarratti hin jedheen. Waldaan kan kooti naan jedhe. Waldaan kan kee abbaa meeqaa fide addee? Zayitii ishee xixinnoo sana kasa iyyuu cufaafa biratti gurguramtu sana meerkaatoodhaa ishee bitan birrii 40 utuun asirra dhaabadhu hin gurgurtuun jedheen. Abdiin yeroo sanaa sabbataa jiraata. Hin jira gaaficha abdii waldaa keessa. Dhugaan sitti hima. Eenyu dhadhi abdii gaafadhu. Dubbiin humnaa ol ta'ee jennaan maayikii itti kennuun didee dubbii gadhee ta'ee kokkee qabee gadi baasee wal xafaxxabneen zayitii sana baajaajiitti deeffatee fudhatee deemee sagantaan sun achumaan addaan cite. Hamman tajaajila keessatti sobdoota dura dhaabbachaan adda nagee dhufee as dhufe malee sabarratti taphanneeni. Egaa uummanni kun immoo warra cabcaabotaa sobdootaati waan ta'aniif rabbi ittiin qabate immoo gara amantii dhugaaf qajeelaa kanatti na fideera waanta ta'eefi walumaa gala kan na gaabbisiisu kaleessa karaa tajaajila kootiin mudaa ofirraa hin qabu. Waan ittiin naan jedhan hin jiru. Waan ittiin na hamatan hin jiru. Abbaa barbaadde immoo dudduuba koo deemitii tajaajila addisu maal fakkaatatte yoo gaafatte wayyoo kan jedhu eebboo ujjira malee namni addisuun kana balleesse tajaajila isaa keessatti naan jedhu hin argattu. Yoo argatte immoo qabatamaan harkatti naaf iddiin duukaa taa'ee haasa'a. Waldaan keessa jiru immoo waldaa guddaadha. Waldaa beekamtu, waldaa bu'uura qabeetti, waldaa muluu wangeelii keessatti dhaladhee guddadhee achuma keessa hin jira ammallee gaafa qidaame dheengaddaa bahutti. Innaa walumaa galaa keessaatii ba'ee gaddee keessaa ba'uu kanan dadhabu amma har'aatti islaamummaa fudhachuuf turuun koo I am very sad. Baay'ee gaddeera. Amma har'aatti. Xumureeraam. Xumurteettaayi? Nan fixeem. Adda kutte man fixxe. Nan fixe. Islaamummaatuun fudhatiin mana turuu kootti gaddeera. Yeroo baay'ee ofii kootti nan hima dhugaa. Baay'een gaddi. Ila adde waan amma kaaste irratti amantaa kan kee kaleessa dabre keessatti dogongoroonni fedhe yoo raawwatame fakkeenyaaf Umar ibn Khattab osoo islaamummaan fudhatin dura daa'ima fi boolla qotee osoo inni boolla qotaa jiru biyyeen areeda isaatti namme yaa baabaa biyyeen areeda keessatti namme jettee osoo isin irraa haxooftu irraa harguftu daa'ima fuudhee yeroo san boolla qotanii awwaala yoo san nama dubartii argate dubartiin qaanyeedha yeroo sanitti dubartii qotee awwaalee biraa deeme daa'ima fi so wantoota umriin jiru keessaa wanti yoo yaadadhu yeroo hunda na boochisu tokko isaa jedhe osoo islaamummaan fudhatin dura waan kana gochoonni akkanaa jaahilummaa wallaalummaan dhala namaa irraa wanti gahaa turan waa hedduudha. So namni yeroo amantaa san keessatti wantoonni dalagamaa ture hin beekna. Sanyii atillee dhugaadha garuu amantaa kan killis hin gaafanne amantaa kam akka hordoftus hin beekne atis osoo dhufte waan hedduutti gaabbita waan hedduutti saalfatta waan hedduutti rabbii keetti imimmaan boochee rabbii kee dhiifama gaafatta gara rabbii tokkoo fi haqaatti fuula kee gara galfatta. Wantoonni darban sun rabbiin siif dhiisaa keessa deebiteellee akkasitti yaaddeen jechuu barbaadeetiin aaddeedhaani ammoo osoo sanyii kana naa gaafatte amantaa isaa aadde waliin baranne waan ta'eef amantaa kam akka inni hordofu amantaan qabamu amantaan qabu osoo wanna egaa kanatti himte booda silaa Protestaantiidha. Moor mucaa kana ammoo waan baay'ee kabajuuf jaalladhufan amma kana ijoollee kiristaanaa kee filadhee wal galchii haasofsiisaa jira. Mikinaatiyyuu guyyaa takka nama nan qeeqne guyyaa tokko nama nan rarrabsiinedha miidiyaa kana irratti jechuudha gaafan shaada qabadhe keessaatii namoota natti siqan kee isadha. Wangeelan jaallattaa sani? Eeyyee. Hin amanamtaafi? Eeyyee ka. Wanta sagalee kanarraa dubbisu eeyyee yookaan lakkinaan jettee darbitaa jechuudha tun sobii.
Nan dubbisash. Jaalala hin jiraa pheenxee gidduu yookaan kiristaanota gidduu ni jira. Sa'aatii amma. Sa'aatii ammaallee pheenxee gidduu osoo hin taane Nama waa baay'een dubbisa waan ta'eef walumaa gala Jiru. jaalala kiristaanota gidduu jira. hin jiru. Waldaatti yoo ta'e malee gammachuu ni qaba. Hin qabu. Hin qabu. Waldaatti garuu gammadee gala. Makiinaa fa'aa bitee gala gaafa amma ammaattuu lafuma deema. Maaniyyuu maal mana ishiinti beetii mana fincaanii riimootiidhaan banamuu naa kennamee ture maante. Sitti raajii ture miti adde. Ishi nagaa qaba kiristaan hin qabu. Obsan qabaa kiristaan eeyyii akka ajaa'ibaatti obsa qaba. Obsa akka ajaa'ibaa qaba. Akkamitti qaba? Taayi hin ta'a. Kayi hin ka'a. Qaban hin qabata. Namni sooftii kana dursee qabatee ni eebbifama. Utaalee qabata. Shaarbii ofirraa fuudhii naannoo utaalee shubbisi hin godha. Obsa qaba. Obsaan kunu. Wambarii irra utaaleetuun sooftii qabu qeensinatti buqqa'eera. Ishi gaarummaa hin qabaa. Isaanumta ofa gaafatan. Arjummaa hin qabaa. Biraanuun baane. Amanamummaa hin qabaa. Ofa gaafatan. Garraamummaa hin qabaa. Maal eessaaf? Dhowwoo hin qabaa. Bacarraash. Walumaa gala obboleessa ko wanta amma sitti hime kana guutummaa kiristaanaaf caafame islaamotaaf musliimota biraa argattu. Hallaqee walumaa gala fixeeraa yoo sitti tole lubbuu kee ol fadhuu kottu gara amantii dhugaa. Yommuu kaafaree nafatte immoo achuma taa'e erga manatti kenname xumureera.